Ekasi badawanu fi ekasi mantu jira bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu ekatawanu fi barana ekasi badawanu fi ekasi mantu jira bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu ekatawanu fi barana. Hello. Ayen. Hussein Dabala. Ayye. Duraan dursine yeroo beellama keenya kabajtee toora bilbila keenya irratti argamuuf hedduu galatoomi. Ayye sinillee galatooma. Tole Hussein akkam? Nagaa galata rabbii. Jirra ka qophiilee shaawoo keenya irraatiin egaa waa'ee ogwalalooti kan mari'ataa jirru. Ayye. Mee Hussein fi ogwalaloon maali? Egaa ogwalalooni waan keessa ofii ittiin ibsatanii waa'ee waan namaallee waan ofiillee ittiin ibsan jedhanii amana. Ogwalaloon jechoota yeraatiin ergaa gurguddaa dabarsuudha. Ogwalaloon hojii kalaqaatii, ogwalaloon umurii dheeraa kan qabudha gabaabaatti. Egaa yeroo hedduu amma walaloo namoonni osoo hin baratin illee akkasumaan namoonni dandeettii yookiin kennaa addaa qabu. Kennaa isaanii kanaan illee waan gara garaa ittiin ibsatu. Walaloo kana fayyadamanii waan keessa namaatti dhagame ittiin ibsachuun ni danda'ama. Walaloon bari kana wanti adda taasisu walaloon waan keessatti waan silaa namitti hin beekne waan namni siin agaritu walaloo jechoota walitti hiite jechuudha kan ittiin ibsattudha. Kanaaf nama barara. Kanaaf walaloon nama barate bukkeetti nama baratin bukkeetti fi kanaaf beekama kanaaf jaallatama. Akkana. Kanaafuu waan keessa namaatti dhagame ibsachuuf ni gargaaramu jechuudha. Baay'ee akka. Egaa mee walaloon kee tokko gaafa muddee 30 bara 2011 ayyaana qillee irratti walaleessite jira. Mee walaloo kana dhaggeeffattoonni illee dhaggeeffatanii atis sarara irra turiiti. Mee isarratti dubbanna teekishaanni keenya nuu gadhiisa. Dambalii dhabuu gadaa farda yaabee baansayyoo arganii dhabuu kanaa nu baraari waaqayyoo. Jedhe geeraraan tokko naaf hin dhufne maqaansa dhugaa jedhe namni sun qulqulluudha garaansa. Dubbii fagaleessa kan hin qabne citi rakkinaa bal'inni gaddaaf gammachuun keenya tokkuma dadda miti. Gaafin jiitanaa'ee gaafin gammachuu dhabu gaafan waan nyaatan dhabee bule miti magabu gaafin isaa kachaa'ee bifa namummaa ba'u gaafan dhabe miti qarshii dibataaf na ga'u gaafii ani kophaa koo dhoksee boo'ee maraadhu gaafan dhabe miti waan ittiin jiraadhu gaafin of jibbee gaafin ofiin oodu. Gaafan arguuf dhaga'uudha saba kootii wal qoodu. Gaafin uf jedhee boqodhee jabaata furri koo. Gaafin kolfee taphadhee simboo qabu fuulli koo. Gaafin bichuu nyaadhee naaf sifaa'u nyaanni. Gaafin dachaa mirkaanee na ciisu yaanni. Gaafin utuun qabaatiin qabaa caalu lamni koo. Gaafa waamee wal dhagee tokko ta'edha sabni koo. Eeyyanii ka Hussein. Walalicha simarraati uummata bira ga'ee. Kanaaf walaloo kana keessatti maal ibsuu yaaddeeti? Walaloo kana wanti ibsuu yaadde namni saba isaatiin bareeda. Sabnis waliin bareeda. Akkas jechuun koo achirratti rakkinaaf bal'ina gaddaaf gammachuu saba ofii wajjin akka adda adda hin qabne akka adda adda deemuun barbaachifne yeroo sanatti wanti dubbachuu barbaade jechuudha. Tokkummaan murteessaa ta'uu isaati uummata Oromootiif jechuu ergaan isaa? Barbaade. Mee walaloowwan hedduu yeroo hedduu waltajjiiwwan gara garaa irratti dhiyeessita? Har'as dhaggeeffattoota keenyaaf walaloo tokko harkaa qabnannee abdanna. Mee walaloo harka kee irra jiru sanii akka si bira abdii waan qabnuuf mee walaloo sanii dhaggeeffattoota keenya gurraan gahe. Qabeenya iddoo qabaatu ayyuu ta'e beekaa wallaalaa umaan beekne dhabaa ta'e deegaa beeksee qabaattee jal'aa taanaa yaadate keessaa beeksa qabdan jedhamu ati laafaa iyyeessa. Dhabdee waldhaaltee immoo qajeelaa yoo ta'e yaadi sirraa hubatamu ati qabeessaaf beekaa egereensaa abdatamu ati waan gaarii yaannaan arri kun dhimma isheeti yoo siif darbuu baate in darba ilmoo keeti. Kaleessa nabaariin injooriin eebbisuu abaatiin qaqqabu eebbi hin deebisu waan danuun dabarse fichis maal abbaasaa jedhee abbaan qalbii taa'ee miila raasaa. Hedduu namatti ergaa guddaa qaba. Asirra Hussein wanti ani hubadhe fakkeenyaaf qabeenya wanti jedhamu maal akka ta'e hiikoo kan walaloon ati amman walaleessite kuni meetarii gabaabsiitiin walaloo kana keessatti ergaa akkam dabarsuu barbaaddeeti. As keessatti gaa namni qabeenya agamii yoo qabaate iyyuu beekumsa akkamii yoo qabaate iyyuu ammina wanti ni yaadu jal'ina ta'ennaan akka gatii hin qabne jechuudha. Garuu namni kan qabeenya hin qabu ta'ee beekumsa hin qabu taanaan keessaa lapheessaa gaarii kan ta'u taanaan yoo isaaf darbuu baate ilmoo isaatii iyyuu hin darbaa.
Kanaaf gaarii gochuun gaarii yaaduun barbaachisaa akka ta'e gabaabsee ibsuuf jedheen. Kanaafuu gadaddoon abbaa bira gara ilmaatti akka hin dabarreef hojjechuu akka qabudha ergaan isaa. Egaa mee walaloowwan hedduu yeroo hedduu walaloowwan qabda. Useemmee walaloowwan akkamiifa barreessaarraa qabiyyee akkamiifa qabaa maal sirraa eegaa mee uummanni? Egaa yoo waaq jedhe amma barnoota yeroo darbe kan muummee afaan Oromoo Yuunivarsiitii Finfinneerraa barachaa ture torban kaleessaanii xumuree amma yoo rabbiin jedhe yeroo dhiyootti kitaaba kuusaa walaloo tokko uummataaf dhiyeessuuf hin jedhaa yoo rabbiin gargaare kana yaadaa jira gara fuulduraatti immoo sagaleen isiin hojjenne hin abdadhu. Eeyyani karaa biraatiin rakkoowwan jiruuf jireenya hawaasaa addunyaa kanarratti mudatanii keessayyuu yeroo ammaa kanatti Oromoon Booranaa rakkoo guddaa keessa jira. Isa kana karaa artiitiin akkamiin gargaarama? Egaa ilmoon mankaraartee arma haadhaa qabdee armi haadhaa gubnaan wanta hootu dhabdee. Haalli rakkoo isaanii garaa nama nyaata utuu nu qabu immoo akkam sabni keenya ilmoo du'aaf laata qeessaarraa buqqa'ee maatii isaarraa faca'ee lammiin keenya jooruu ta'een jiruunsaa jabaadhaa waa'een saba ofii yoorra nama dhibin yoom nama dhibuunsaa waan jedhuun ergaa dabarsa. Eeyyani ergaa guddaa qaba. Dhuguma gaa yeroo ammaa gara godina Booranaa kana sababa hanqina roobaatiin rakkoon mudachaa jira. Walaloon amman walaleeste kunillee dhimma kana laalchisee ergaa guddaa kan dabarsudha. Lammii ofii malee homaan qabu. Walitti dirmachuu wal bira dhaabbachuun barbaachisaa akka ta'e akeeka walaloon kuni baay'ee galatoomii jenna gaa Hussein. Mee dhumarratti Hussein barreessitoonni hedduun kitaabilee walaloo qabiyyeewwan garaagaraa qaban barreessu. Mee barreessitoota warroota walaloowwan garaagaraa barreessaniif maal dhaamtaati dhumarratti gabaabsiiti? Egaa walaloo armaan dura baatire nifi kan akkuma kanallee karaarra jiranii fi wanti an dhaamu wal ta'uudha sana keessatti immoo walaloo babarraanii jiranillee dubbisuudha sanarraa maal fooyyessina yookiin waan haaraa maal finnee itti daballa kan jedhudha. Akkamitti haa xiqqaatu haa guddatu wantoota kanaan dura jiranirraa fooyyessina wanti jedhu keessa keenyatti dhaga'amu akka qabudha sadarkaa jalqabaatti akka nama tokkootti akka waleessaa tokkootti yaadii an dhaamu. Tole maqaa OBN fi qophii Lillee Shaawootiin hedduu ulfaadhu siin jenna Hussein. Isinillee galatoomaa jiraadha naafeeruu keessaniif. Tole ulfaadhu. Ayyee guyyaa gaarii. Kana fakkaata gaa Abdurrahman. Hussein Dabalaa walaloo mata dureewwan adda addaa irratti xiyyeeffatan baay'inaan nama barreessaa turedha. Ammas bifa kitaabaatiin qopheessee uummata isaa biraan gahuuf hojjechaa akka jirullee nu kaasee jira waan nama. Odoo beekanii akka lubbuun koo si jaalattu. Odoo beekanii akka lubbuun koo si jaalattu. Jiraachuun kee gatii lubbuu kiyyaallee akkanaa jaaltu. Silaan hawwanii odoo beekanii jennoo koo. Si eeguudhaaf bakka wareegdee